keessan dhiqattanii kaatanii harka qulqulluudhaan waliin geettan jechuudha fuula keessan guutuu. Wanni kun immoo kan amma qopheessine kun fuula qofaafii miti. Lukaafillee harkaafillee hedduu takka bareedaadha jechuudha. Isin beekuu qabdan an kana hunda walitti godheerami isin yoo kun hundi hin jiraanne kanneen keessa waan lama walitti gootan gahaadha. Fakkeenya Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirra jirtu hordoftoota kiyya jaallatamoo fi kabajamoo akkam jirtan fayyaa keessanii alaamanni saanam nagaa isin jedha warroonni biyya alaa jirtanis warroonni biyya keessa jirtanis hundi keessanuu hukum jirtanitti nageenyi keessan akka qabu. Itti aansuun immoo warraan tana deebi'ee dhufeetiin jira har'a kan deebi'ee dhufeeni egaa video qulqullina fuula takka illee qabadhee isin dhufeetiin jira. Akkasumallee immoo gaafiin isinirraa qaba akkasumallee immoo isinillee komadhee jira warroota kiyya dhugaa isinin jedha. Maaliif jennaani maaliif kan isinin jedha? Video akka duraanii video qulqullina hojjetu diqqoo addaan kukutaatiin jira. Maaliif irradhiise ilaalaan jirtanii dhugaa iddoo takka nama ajaa'iba waan TikTok irra deemu ilaalumaaf uummata kana jechuudha. Yeroo tokko takka gadhiisa fedhee osoo hin ta'in uummatuma kanaayyuu ilaaluuf jechuudha. Waan akkasii sirriitti hordoftanii ilaaltanii gaafa namni waan isin fayyada jedheetiin yaadu akkasumallee immoo osoo itti fayyadamtanii waan irraa fayyadamuu dandeettan takka waan barumsa qabu takka gaafa namni hojjetee gadhiisu hin laaltan jechuudha. Maaliif akka ta'e hin beeku wallaahi. Itti aansee mootummaa saba biraa laala dhugaa isiniin jedha hedduu takka nama ajaa'ibaa namni keenya kun hedduu takka duubatti hafee jira. Ammallee deebii immoo waan akka caacataa waan akkas isaan barbaada uummanni keenya jechuudha. Maaliif kan isin jedhaa jira dhiifama naa godha isin jedheetiin jira maaliif waan dhaga'ame isin ga'uu qaba maatii kiyya waan ta'aniif hoo balleessaa qabaadhee jecha kiyya kana keessa wanni hin taane jiraate naa barreessa isin jedha. Maaliif dhisurra dubbachuu wayyaa maaliif namoonni baay'een yoo sana viidiyoo gadhiisee maaliif viidiyoo qulqullinaan hojjannee naan jedhanii koomentii naa barreessaa turan. Dhugaa isin jedha wanti sun dhaga'ame viidiyoo isa yooma sana yaaqee video TikTok waan maqalli homaa magadhiise ture. Anis sanuma barbaadeetiin naqee jechuudha. Namni kun agamta kana hordoftoota an qabu keessa toora nama 3,000 ho'itu jira. San keessa mee waan akkasii sana hojjedhe namni na deeggaru jira kan jedhu laalumaaf gadhiise. Wallahi hedduu takka galatoomee bilisiti akkas naan jette suni video hedduu takka sin jaalanna sin kabajna garuu video duraan hojjetu dhiiste ka TikTok gadi dhiisin naan jette beektanii hedduu takka galatoomee jedhaan Somaanuu nama akkas naan jedhe saniini anillee sanuma hubachuuf jechuudha. Kan dhiiseef illee hin laallamu. Video qulqullina kana yoo hojjedhee gadhiisu tokkoffaa maateriyaaliin itti hojjetamu sunillee qaaliidha. Itti aansee mootu dubbisaniiti cadhisanii oluma ka'anii walitti godhanii waan gadhiisanii miti. Waan saayinsiin mirkanaa'ee waan miidhaa fuula namaatti irra hin geessine akkasumallee wanta saayinsiin mirkanaa'ee dhugaa ta'ee lafa jirudha jechuudha kan inni hojjedhee gadhiisu. Kanaaf yeroo fudhataa akkasumallee wanti ittiin bitan suni maallaqaan bitamaa itti aansee yeroo fudhataa editiin isaatu rakkisaadha. Hedduu rakkisaadha wallaahi jittiin dhukkubaa turte jechuudha yeroo duraa san irratti miidhamaa ture. So kanaaf irra laash jedhee maaliif akkasii hojjetamee osoo laallamee hedduu akka namatti tola jechuudha. Namni sunis irraa fayyadama. Wanta itti xaarta sunillee yoo laallame bareedaadha jechuudha. Kanumaaf namni mootu waan akkasii yeroo hojjetanii gadhiisan yoo kan hin laallamne ta'e dadhabbiin keessunillee hedduu akka nama aarsa jechuudha. Sanumaaf irraa gabaabbadhe wallahi hedduu akka anuyyuu barbaadu jechuudha. Waan itti hojjetuu barbaadu sanitti hojjetuu barbaadu. Garuu nama keenyaa fi nama biraa wal bira qabnee gaafa ilaallu hedduu takka hedduu baddaaf laga jechuudha. Baay'ee takka garaagarummaa jira. Namni kaleessa waan tokko barsiisuu eegalee jara yoo laaltan ta'e 3-4 booda chaanalli isaanii hedduu tokko guddatee argitan. Maaliif sheerii olii godhan jechuudha. Sheerii hedduu tokko olii godhanii wal jajjabeessan. Keenya garuu gaafa ati waan barsiisa gadhiistu viidiyoo san banee gubbarraan notifikashinii yoo dhuftee fi bira kuta. Waan badaa osoo ati gadhiiste immoo dhaqee si ilaala jechuudha. Akkas ta'uu qabu yaa hordoftoota kiyya. Egaa dhiifama isiniin jedha wanta balleessoo jiraate yaadallee sawallee isinitti dheeresse dhiifama narraa ta'a sanumaaf isinirraa gabaabadha jechuu barbaade. Yoo tokko hedduu takka isin fayyada jedheetiin yaadu ka ofii kiyyaa itti fayyadamee itti gammade. Haala salphaa manuma keenya keessatti waan argannu. Akkasumallee isaaf jennee kan binnu miti yeroo kaanu mana keenya keessaa hin dhabamu wanni kun jechuudha. Akkanaaf isatti fayyadamnee waan muraasa walitti goonee mana keenya keessatti waan uumamaatiin fayyadamnee fuula keenya akka ajaa'ibaatti nu qulqulleessuu danda'a.
fuula keenya akka ajaa'ibaatti nu qulqulleessa jechuudha. Wanti kun waan ofii kiyyaa fayyadame. Wanti ani as deebi'a ammallee wanni isin jedhu wanti ani YouTube kiyya irratti gadhiisu waan ofii kiyyaa fayyadamee waan dhugarratti hundaa'e akkasumas waan saayinsii mirkanaa'edha jechuudha. Wanti qulqullina kana yoo gadhiisu malee oluma ka'eetii miti. Kanaafuu itti fayyadama obboleeyyan kiyya. Wanti guddaan immoo laala. Viidiyoo daqiiqaa 8 laaltee koomentii barreessitee yaada kee barreessitee yoo irraa ollee jiraate barreessitee yoo baate uummata akka wanti namarraa hir'atu hin jiru jechuudha. Egaa kanaafuu viidiyoo ani yeroo gadhiisu laalaa koomentii barreessaa sheer godhaa. Yoo isinitti tole laayikii godhaa, yoo isinitti hin tole rakkoo hin qabu sun jechuudha. Garuu laalaa isiniin jedhaa warroon ummaa maatii kiyya taatan jechuudha. Warri immoo osoo subscribe godhi ilaalaa jirtan subscribe godhaa. Wanti walirraa wanti asirraa laalte subscribe goota taanaan wanti sirraa hir'atu hin jiru. Wanti maallaqa kee bilbila kee keessaa maallaqa muratu hin jiru jechuudha. Kanaaf subscribe godhaa, like godhaa, share godhaa. Hundi keessanuu yaada keessanillee barreessaa isiniin jedhaa. Egaa walumaan gara viidiyootti deemna. Waliin tura turtii gaarii qabaadhaan gara viidiyootti isin dabarsa. Egaa hordoftoota kiyyaa gara viidiyootti isin dabarsaa kun arcee bunaati. Egaa biyya keessa jirta bunni wuddiidha akkamii fayyadamtan akka hin jenne hin baay'isu. Fal'aana sukkaara tana qofa qopheeffadha yeroo takkaaf kan fayyadamu. Itti aansee sukkaarallee fal'aana lama hin godha. Inni sadaffaa aannan ittituudha. Aannan egaa buna yeroo maraanii danfisna biyya keessatti ni beektanii isumarraa yeroo bunaaf bitusan xiqqoo isii irraa ambisee itti cadha jechuudha. Fuuluma kiyyaaf itti yaade saniin gara kan itti dabala aannan uumamaatii hedduu akka bareedaadha fuula keenyaa fi bunillee akkasuma bunni hanga isin yaaddanii ol fuula laaffisuu gogaa laaffisuu keessatti fuula qofa osoo hin taane walumaa galatti gogaa bareechuu keessatti laaffisuu keessatti gahee guddaa qaba. Itti aansee loomii itti godha. Egaa loomiin immoo maaliif barbaachisee gogaan ija keenyaan hin mul'anne kan du'an kan dura jiraatan ta'e akka qabatee nu ba'uuf loomiin amala asidummaa qaba waan ta'eef jechuudha. Gogaa adda isaa garuu dibatuun hin gorfamu loomiidha. Kanaaf asitti kanatti itti gootanii waliin ga'uu qabdanii. Wanni guddaan isin beekuu qabdan an kana hunda walitti godheerami. Isin yoo kun hundi hin jiraanne kanneen keessaa waan lama walitti gootan gahaadha. Fakkeenyaaf aananii fi arcee bunaatii fi sukkaara akkasuma bishaan xixiqqoo xabirra gootanii fayyadamuu dandeettanii. Loomii kana immoo addaan muree walakkaa isaa boruuf ni fayyadamu kan guyyaa itti aanuu fi egaa kana qopheesseen booda wanti guddaan isin beekuu qabdan wanta kana ka dibattan fuula qulqulluu irratti. Fuula keessan fakkeenyaaf saamunaan dhiqattanii eega jettan booda waan kana dibatuu qabdan malee osoo hin dhiqatin fakkeenyaaf namoonni baay'een baaziliinii galgala dibattanii yoo bultanii ganamoo kaatanii kan itti dibattan hin ta'u jechuudha. Maaliif fuula qulqulluu irratti ta'uu qaba jechuudha. Fuula keessa saamunaan eega dhiqatan booda fuula qulqulluu irratti akkanatti dibattanii buruushii wayitiin yoo buruushiin hin jiraanne ta'e harka keessan dhiqattanii kaatanii harka qulqulluudhaan waliin geettan jechuudha fuula keessan guutuu. Wanni kun immoo kan amma qopheessine kun fuula qofaafi miti lukaafillee harkaafillee hedduu takka bareedaadha jechuudha. Kanaaf fayyadama hedduu takka itti gammaddan jedhee yaada. Wallaahi arceen bunaa kun fuula keenya hedduu takka nu qulqulleessa baay'ee takka bareecha. Akkasumallee wanti balleessuu keessatti illee shifniina balleessuu keessatti illee gahee guddaa qaba. Yoo deddeebitanii fayyadamtanii ijaaf kee duubatti kana sifatuu qaba. Egaa kana gootaniin booda kana firiijii keessa kaa'attanii guyyaa itti aanu fayyadamuu dandeettanii yookaan immoo harka keessa luka keessa fayyadamuu dandeettan jechuudha. Egaa hordoftoota kiyya daqiiqaa 20 booda kana fakkaata. Egaa amala sukkaaraa ni beektanii sukkaara qaba waan ta'eef hin banne harki kiyya qulqulluudha. Kanaaf harka keessan qulqulluu ta'uu qaba yoo akkanatti irraa sukumtan kana hin goggonne jechuudha. Maaliif jennaan aannan ittituun sunillee amala dhadhaa waan qabuuf hin gogu jechuudha. Akkasumas sukkaarri baqaa deema hin goggonne. Kanaaf garuu daqiiqaa 20 tursiisuu qabdanii. Daqiiqaa 20 hanga 25 akkasumas 15 illee eega osoo hin dhiqatin dura akkanas sukkuma gogaan du'aan fuula keenya irra jiru ka ijaan keenyaan arguu hin dandeenye akka qabatee irraa noo ba'uuf sukkumuu qabdanii san booda dhiqannaa. Egaa kanatti susukkumeen booda ofirraa dhiqa. Yeroo dhiqattan kanallee saamunaan dhiqatuu hin qabdan yeroo ofirraa lullaatan kana. Namoonni baay'een immoo michii nuti ta'u bunni jettanii warri sodaatan wallaahi michii takka namatti hin ta'u garuu hin kakadhu. Maaliif jennaan amalli nama hundaatu garagara jechuudha. Namoonni michii nuti ta'ettanii sodaatan galgala dibadhaatiniin daqiiqaa 20 ofirra tursiisaa ofirraa dhiqaatiniin fayyadamaa isiniin jedha. Garuu michi namatti hin ta'u bunni. Wanta garagaraa wajjin waan akka dammaa wajjin wanta garagaraa wajjin gootanii yoo fayyadamtan fuula keessan hedduu akka isinii bareecha jechuudha. Fuula qofaa miti harkallee lukallee isinii hedduu akka bareedaadha gogaa walumaa galatti. Kana isiniin jedha hordoftoota kiyya. Egaa viidiyoo kana like gochuu hin dagatinaa. Share illee godhaa uummata akka wanti isin irraa hir'atu hin jiru. Namni share godhuu dandeettan share godhaa like godhaa akkasumas yaada keessan barreessaa isiniin jedha. Egaa kana dhiqadheen booda waan tokko haxaatuun dirqama jechuudha. Fuula keessa waan akka maaskii garagaraa fayyadamtanii yoo dhiqattanii geestan gogaan keenya waan babbanamuuf jecha waa tokko haxaatuu qabna jechuudha. Gogiinsi fuulaa kana mudanneef kunoo haala kanaan hedduu akka bareedaadha. Dhiqadhee deebi'ee jira daqiiqaa 20 booda ijaaba kiyyallee wajjumaan dhiqachuu hin danda'ama hin hanqatu waan ta'eef fuula dhiqatanu
haala kanaan kun hedduu takka bareedaadha isiniin jedha. Waan kana torbaanitti yeroo sadii yoo fayyadamtan hedduu gahaadha jechuudha. Torbaan tokko keessatti yeroo sadii yoo fayyadamtan iskraappii fuulaa kamuu torbaanitti yeroo sadii yoo fayyadamtan hedduu takka bareedaadha jechuudha. Saniin booda looshinii keessan waan isinitti tole haxaattan. Ani yeroo mara kaadhaadhu harka kiyya xaadhee haftee harka kiyyaasan fuula kiyya xaadha jechuudha. Isin akka isinitti toletti xaadha. Egaa viidiyoon kiyya kanarraa kana fakkaataa viidiyoo biraatiin inshallah yeroo dhiyootti deebina. Hangasitti hundi keessanuu akkuma jirtanitti horaa bulaa hedduu takka isin jaaladha. Isin kabajaa baay'ee.